Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu wardoftoota kiyya jaalatamoo fi kabajamoo akkam fayyaa keessan nagaa jirtanii. Alaamanni sa'aanamni keessan nagaa isin jecha har'aan kana bakkoo isinitti agarsiisuuf bahaatiin jirra. Maalin yoo jettan bakka ajaa'ibaa wayiiti jechuudha, bakka bashannanaati. Kanaafuu turtiin keessan hanga dhumatti nooliin haa ta'u kanarra jira balbala koo biraan ta'e xiqqoo namni ni jijjira. Sanumaa fi hanga dhumatti nooliin tura. Viidiyoo kana immoo laayikii sheerii itti roobsaa isiniin jedha. Yoo natti tole karaallee kan isin waraabu ta'a. Yoo natti lubaatu mootu achuma geennee isinitti agarsiisa jechuudha. Walumaan kara viidiyoo. Kun bishaan kana agartanii roobaa ture. Akkana fakkaata. Naannoo waa jirra jechuudha. Egaa xiqqoo natti hin tole reef yeroo raabuu jalqabarra karra waan ta'eef namni daddabaru ni jira ture. Akkasii amma karaa ispaaltii bahaa jirra. Agartanii manni barumsaa kun as dhiyeenya kana baname. Asiin manneen waliinii kun akkana jira. Asiin achi baana jechuudha. Nun gara taaksii qabachuudhaaf yeroo deemnu naannoon keenya kana fakkaata. Manneen waliinii yookaan mana koondoominiyeemiti kunniin gamoon kunniin. Akkasii hanga dhumaatti nu waliin tura. Yoo natti tole kan isin waraabnu taanaa nutti hin tolin immoo bakkuma san qofa isinitti agarsiisni jechuudha bakka deemaa jirru kana. Akkana isiniin jenna. Egaa hordoftoota kiyya sagalee irraa balleesseetiin jira. Maaliif jenna makiinaa keessa yookaan taaksii keessa waan jirruufu sagaleen ni jeeqa waan ta'eef irraa balleessee. Egaa amma naannoo nuti jirru karaa qorqoorroo faabirikaa naannoo sanirraa gara waarkaa deemaa jirru jechuudha. Naannoo kun gara waarkaa deemuutti jira. Nuti jalqaba kan isinitti agarsiisuuf manaa baane egaa naannoo booleeti. Bakki bashannana suni boolee jennaan kan Finfinnee osoo hin taane kan Adaamaa jechuudha. Naannoo boolee jedhamu ganda boolee jedhamu achi keessa jira jechuudha bakki taphaa suni. Karas deemuuf deemaa jirra. Akkana isiniin jedha hordoftoota kiyya jaalatamoo fi kabajamoo akkuma argaa jirtan kana konkolaataa yookaan taaksii gara afootiin hin teenne cinaadhaan jira. Cinaamaan waraabaa jira jechuudha karaa tokko. Karaa afoo saniin namni na dursee taa'e waan ta'eef gaabbiina taa'uu hin arganne carraa kanumaaf bakkuma jirurraa isin waraabaa jira. Kunoo cinaadhaan isin waraabaa jira jechuudha cinaamaan taa'e. Egaa daandii lamatu jira. Daandii magara tokkotti kan isinitti mul'ataa jiru haga danda'een sirrimatti waraabuuf yaale. Akkuma argitan kana hedduu namatti tola. Hedduu magariisa naannoon kuni gara naannoo gara duqqeetti faabirikaa yeroo deemtan kan ta'e bakki kun baay'ee tokko namatti tola. Magariisummaan isaa jechuudha. Akkasumas hedduu nama hawwata. Akkana bakka san jechuudha. Bakka taphaa san baay'ee tokko inni jaallattan jedheetiin yaada. Hanga dhuma viidiyoo keenyatti na waliin tura. Akkasumallee mootuu laayikii sheerii itti roobsaa isiniin jedha. Argitanii akka namatti tolu jechuudha karaan. Osoo suuta jedhameetumaan haala bareedaan waraabamee hedduu akka namatti tola. Cinaadhaan waraabaa jira isiniin jedheetiin jira. Naannoo kana ni beektan jedheetiin yaada. Gara maazoraatti bira ga'uuf deemaa jirra. Karaa maazoraa kamii hojjettan karaa wanjii maazoraatti irra jira jechuudha hanga amma. Kunoo naannoo kana yoo beektan ta'e. Sagaleen ni jeeqa waan ta'eef yommuu keessatti taaksii keessatti kan isa irraa balleesse jechuudha. Akkuma isinitti mul'atu kana yeroo baay'ee viidiyoo gabbayii waraabinaan jechaa turtanii namaa mijatu jechuudha gadi bahanii waraabuu fi namallee nama barbaachisaa akkasumallee dhugaa nama mijatu. Haaluma kanaan ani hanguma danda'een taaksii keessaallee ta'u isin waraabe jechuudha.
haaluma kana kunoo ni mudata jedheetiin yaada hanga tokko amma maazoraa bira ga'uuf kaane akkuma isinitti mul'atu kana kunoo karaa walqixxee bira geenye jira jechuudha. Akkuma isinitti mul'atu kana ni mudata jedheetiin yaada. Egaa akkasii egaa yoo gabbaatanii waraabuuf fakkeenyaaf amma namoonni baay'een akkasnaan jedhani yeroo gadi baatanii waraabuuf jettan jalqaba nama si barbaachisa nama barbaachisa nama dhugaan si waliin deemu jechuudha. Haala bareedaa ta'een waraabee kan osoo hin ifatiin jechuudha. Walumaa galatti nama akkasii barbaachisa. Akkasumallee taaksiin dhaabbatteerti nama buusuuf sanii fi akkasumallee kaameraan garagaras bilbilaan illee immoo waraabama garuu tokkoffaarratti nama barbaachisa jechuudha. Itti aansee immoo akkanatti dudukaan deemtee waraabdee waliin geessu makiinaa yookaan baajaajii haala mimmijeeffattee gaafa gadi baatee waraabdee malee akkanumatti gabbaatee waraabuuf sitti hin tolu. Amma akkuma isin mul'atu kana zoorree jirraa gadi gara karaa Wanjii Maazoraa irraa gadi buunee jira jechuudha. Daandii guddicha ispaaltii guddicha irratti gadi baanee jirra akkuma isinitti mul'atu kanatti. Egaa bakki deemnu boolee waan ta'eef as waarkatti taaksiin nama yaabbadhisuun jechuudha. Naannoo irraa kaasee hanga waarkaa nageessiti. Waarka irratti buunee egas booda kan boolee jedhu yaabbanna jechuudha. Akkuma argitan kana. Egaa fageenya irraa kan inni jedhaa jiru itti aansee mootu daawwitii yookaan mastaawoti taaksii keessaan inni waraabaa jiru sirriitti qulqullinaan illee mul'atu dhiisuu danda'a. Akkana isiniin jenna hordoftoota kiyya jaalatamuuf kabajamu taaksiin egaa nama buusaa deemti. Kunoo isinitti mul'ata jedheetiin yaada amma dhaabbatteerti. Osoo gaabbinaan taa'anii yeroo akkas waraabuu barbaadan gaabbinaan yeroo daftee bakka gaabbinaa san qabatte waraabuuf xiqqoo nama mijataa achitti. Yoo sanillee deemaa tumaan waraabda. Ta'us akkanarra akkasoo jechuudha karaan guutuun ni mul'ata yoo akkas ta'e. Amma garuu ani daandii gara tokkoon jiru qofaadha kan waraabaa jiru. Maaliif daandii kanaan kan gad deemaa jiru gamachaan isinitti mul'ata jedhee yaada. Kan gamasiin immoo makiinaan ol deemu ittiin darbuudha jechuudha. Osoo afoon ta'ee waraabee kanneen lachuu bakka tokkotti ni mul'isaa jechuu barbaadeeti. Akkana kunoo amma buuneetiin jirra bakka kana dhugaa hedduutu akkanatti tolee jennaan isin waraabutti jira. Makiinaan baay'ee tokko namatti tolti. Bakka waarkaa taaksirraa bu'an sanitti bakkee gurgurtaa makiinaa haaraa banameedha. Makiinaan dhugaa hedduutu akka nama hawwatti jechuudha. Waaw maashaallah argitanii dhugaa natti bareeddeetumaan dhaabbadheeti waraabee. Bakki kunis bakka gurgurtaa makiinatii haaraa Egaa amma akkuma isinitti mul'atu kana poostaa beetii jirra. Bakka kana yoo kan yaadattan ta'e bakka suuraa abbaa gadaa jiru achi ilaala irratti yoo argitan isinitti mul'ata. Taaksiin dafee waan deemeefi bakka kana kun ni mul'ata jedhee yaada suuraa abbaa gadaa jechuudha. Bakka yeroo baay'ee Adaamaa namni dhaqee bakka kanatti dhaqee suuraa ka'a. Kun immoo addabaabaayidha. Addabaabaayii jechuun egaa poostaa beetii karaa kallattii arfaniinuu ispaaltiin wal gahu jechuudha. Akkana amma gara nazoorree jirra gara maabiraat haayilii deemuutti jirra. Suuta akka ibsa isiniin goone jechuudha. Akkuma argitan kana taaksiin ariifataa deemaa jira waan ta'eef osoo tokko isinitti himin tokkotti darba waan ta'eef jechuudha. Walumaa galatti akkanumatti ilaalaadha. Maaliif jennaan gaafa waan tokko waraabanii namatti argisiisanii waan san irraa hanga beekan osoo namaaf ibsanii namatti tola anallee osoo ta'e akka kiyyatti jechuudha. Sababuma kanaafi isiniin jedha walumaa galatti amma maabiraat haayilii jirra. Akkuma argitan kana isinitti mul'ata jedheetiin yaada karuma cinaatiin waraabaa jira waan ta'eef jechuudha. Akkasii akkanumallee sammuuna kana onlaayin irraa badee jira sababa neetworkiitiin jechuudha. Kana fakkaataa isinitti mul'ataami. Akkana kunoo akkuma argitan kana maabiraat haayilii cehaati jirra. Iddoon amma deemaa jirru kun baay'ee tokko bareedaadha. Ijoolleedhaaf keessattuu dhugaa hedduu takka bakkee bareedaa fi bakka ijoollee sirriitti raha godhuu danda'anidha.
waa maraa kan qabudha. Yeroo boqonnaa ijoolleen egaa tapha baay'ee barbaaddi. Yeroo boqonnaa isaaniitti immootu bakka kana geessanii sammuu ijoollee illee yeroo tokko takka irraa bashannansiisuun bareedaadha jechuudha. Akkuma argitan kana ceenee jirra amma. Egaa gara hospitaalarra ol dabarree jirra jechuudha. Taaksiin nama buusaa deemtu waan ta'eef dhaabbata. Akkana hanga dhuma viidiyoo kanatti nu waliin turaadha. Viidiyoo kanallee akkasuma laayikii fi sheer gochuun dagatinadha. Akkuma argitan kan amma 04 seennee jirra. Nigdi baankii afoo jirra ammaan tana kunu gara 04 jechuudha seennee jirra amma. Egaa fuulduraan osoo taa'ee sirriitti mul'ataa ture garuu amma daandii gara cinaa tokkoon akkuma dura isiniin jedhe sanii kanan isinitti mul'ataa jiru. Maaliif jennaan anatti duubaan taa'ee jira bakkuma sanii isinii waraabe jechuudha. Egaa karaa boolee deemuuf 04 keessaa ol bahaa jirra jechuudha amma akkuma isinitti mul'atu kanatti. Bakki tapha ijoollee kan deemu jirru kun ganda boolee keessa ta'ee karaa asii yoo ol deemnu karaa harka bitaati irratti argama jechuudha. Karaa harka mirgaatiin osoo deemnee gandi baay'ee babbareedaadha. Gandi boolee kun dhugaa hedduu takka bareedduudha. Qulqullinaan illee akkasuma ijaarsa mananiitiinis waa maraanuu hedduu bareedaadha. Garuu bishaan ni babbada. Bishaan egaa akkuma daammaatitti ni bada garuu ganda sanniin hedduu ni hammaata jechuudha. Akkana bakka taphaa kun karaa harka bitaati irratti argama isiniin jedheetiin jira. Akkasii amma seenuuf jirra ganda kana. Sirriitti ariifataa jirti jechuudha taaksiin. Bakki kun bakka kana jedhee akka isiniif suutaan ibsa isiniin goone taaksiin waan ariifattuufi ni hubattan jedheetiin yaada. Yeroo biraa egaa suuta yeroo horaabuu isiniif kan ibsu ta'a. Waan horaaban tokko dhugaadha. Sanillee anallee osoo ta'e waan sanirraa hanga tokko namaaf ibsuun dirqama jechuudha. Akkana kunoo amma boolee seennee jirra. Akkuma argitan kana koobilirra seennee jirra. 04 keessaa yeroo ol baatan dhumarra koobilitti ol baatu ganda boolee yeroo geettanii. Akkana kunoo akkuma argitan kana koobilirra jirra jechuudha. Aspaaltirraa gadi buune boolee ol seenneetiin jirra isin jechuun fedha. Akkuma isinitti mul'atu kana egaa kana fakkaataa ganda kana gara harka mirgaa kanaan hedduu takka bareeda dhugaa. Gara sirraanii karuma tokkoon kan inni waraabaa jiru. Karaa aspaaltii irra deemaa jiru kanaan inni waraabaa hin jiru jechuudha gara isaanii. Akkana as bira mootu yeroo kan beektan ta'e amma safara kana keessa gara waan gaariitti dhiyaataa jirra. Kunoo akkuma argitan kana bakki kun waan gaarii akkasa ta'e taaksiin dhaabbattee jirti. Waan gaarii jedhama akka duraanitti miti jechuudha naannoon kun akkanan turre anuu yeroo beeku amma gamoodhaan babbareechanii ijaaranii jiru. Duraan akkanan turre bakki waan gaarii jedhamu kun jechuudha. Akkana bakka amma deemuu inni kana waan gaariirra ol dabarree dhumallee osoo hin gahin karama ol bahiinsa dhumarratti jechuudha bakka taaksiin itti joortu osoo hin gahin bakka kana kan dhaqnu. Kunoo ammaan tana irraa buunee jirra taaksirraa ammallee garuu karaa daandii gubbaarra jira. Taaksii keessaa buunee jirra jechuudha. Egaa karaa harka bitaa kanatti yeroo gorru taappeellaan kun ni jira kan tapha ijoollee agarsiisu akkuma isinitti mul'atu kana. Taappeellaa kana seensa jechuudha. Aspaaltii marra jira isuma qabatanii ol deemtan kunoo akkana fakkaata jedhu. Naannoon isaa kunoo kana fakkaata geennee jirra bakka taphaasan. Makiinaan kunoo kan maatii daa'immanii keessa taphataa jiranii kunniin akkana jira. Dallaawwan isaallee akkana jira. Alaa yoo akkanatti ilaalan baay'ee bal'aan fakkaatu garuu keessaa waa baay'ee of keessaa qaba jechuudha. Kunoo bitaaf mirgatti illee akkana fakkaata dallofni isaa. Egaa amma qajeellumaa karaa dallachaa ol seennaa. Akkuma isinitti mul'atu kana jalqabarraa akkuma argaa jirtan kana seensarra
wanti kun kunoo bakki itti taphatan kun jira kan ittiin naannahanii itti aansee kunoo shoka jedhan kun ni jira akka ani fi kiyyaa beekutti jechuudha. Itti aansee bakki bishaan daakan kun ni jira. Yeroo amma sa'aatiin ammaan kun sa'a 9 akkana. Garuu ammaan tana ijoolleen daakuu hin jammarre jechuudha. Bishaan kana gara galgalaatti irra daakanii ni ho'a guyyaa waan ta'eef ijoolleen baay'isanii yoo bakka tokkotti walitti wanni jedhanii yeroo san sa'a booda jechuudha kan jalqabamu. Amma hin jalqabnee daakuu balballi kunuu san fakkaata kan reef ittiin ol seene bishaan qulqulluudha akkuma argitan kana. Garachaan san immoo kun pileen irra taphataa jirti ijoolleen isa kaamma taphataa jiranii bishaan hin jalqabne. Akkana isiniin jennaa loophilaa agartanii loophilaa yookaan pileen isin jedhu isa taphataa jiranii dhugaa waa baay'ee qaba jechuudha. As keessa gaafa seentanii ijoolleen daftee isiniin baatu. Asiin immootu manni kun akka giraawundii qaba. Giraawundii jalaatitti ijoollee xixiqqootu taphata. Kan gubbarraa immoo ijoollee gurguddootu taphata jechuudha. Bakka giraawundii amma isin geessaa jiru kana kunoo jalqabarra waan akka biyyee yookaan ashawaa kanatu jira. Ijoolleen asitti egaa akka barbaadetti kaan safartee kaan maal gootee itti taphatti. Itti aansuun keessa kan ammoo namni taphsiisuun daa'ima wajjin ol seena jechuudha. Bakka kanaan immootu namni 2-3 jettanii yoo deemtan tokko daa'ima taphachiisaa kun immoo as gubbarraan achi ilaaluu danda'a jechuudha daa'utii keessaanii. As keessa hiiqaa garagaraatu jira jechuudha. Wanta baay'eetu jira wanti ijoolleen ittiin taphatan. Akkuma barbaadetti ijoolleen tokkorraa tokkotti dabalaatiin kan barbaadaniin taphatan jechuudha akkuma argitan kana. Egaa hawwatiin immoo wombarillee ni jira asitti irra taa'anii ilaalanii yoo barbaadan dhaabbatanii maskootii kanarraan asirraan gadi ilaalan jechuudha. Itti aansee kunoo akkuma argitan kana bishaan reef sanumtuu daakaan jiru ture. Ammaan tana kunoo akkanatti ijoolleen daddaakaa jirti ijoolleen xixiqqoon. Toora achi aanu sanillee bishaan ni jira dhiqoo kanarra guddina qaba jechuudha. Achi aanu suni irra naafaa itti gadi kufanii akkasitti baay'ee tokko namatti tola isiniin jedha. Bishaan kun qulqulluudha baay'ee baay'inaan qabu maaliif daa'imman waan ta'aniifu akkasumatti keessa xaxxabatan jechuudha. Dhugaa baay'ee tokko namatti tola. Ijoollee yoo as dhufte hin baatu jechuudha. Sa'aatiin isaanii osoo hin beekin isaaniif dhiya jechuudha. As biratti kun akkuma argitan kana pileen irratti taphataa jiranii kun akkuma isinitti mul'atu kanatti ijoolleen ni sodaatti kan sodaanne kun akkanatti kortee taphatti jechuudha. Egaa waan nama bashannansiisu hedduu takkatu jira akkuma isinitti mul'isaa jiru kana. Ani sagalee irraa balleesse maaliif jennaan sagaleen liqqoonii jeeqaa sanumaaf irraa balleessee jechuudha. As dabarraan immoo bakki kun sheeppisoon kunillee ni jira. Asitti immootu bakki geemii itti taphatan ni jira. Wanti hin jirre hin jiru jechuudha. Ijoolleen jajjabduun geemii taphatu yoo barbaadan. Asitti akkana immoo kunni bakka maatiin itti ijoollee ofii aga taphatanii eeganii kara jalaatiin kan gammaa isinitti agarsiisaa jiru. Asumaan immootu kunoo akkanatti gara olaanuu saniin immootu kan ijoollee jajjabaati jechuudha. As deebi'ee bakki taphaa kunillee ni jira. Kunoo akkuma argitan kana yoo taphatu dandeetti jechuudha ijoollee. Askiriinii namni bituuf barbaade illee as bira jira. Akkasumallee immootu waan illee asitti kunoo akkuma argitan kana. Duraan hin beekamne garuu baratameera biyya asitti illee warri alaamonni beekan jedhee yaadaa waan itti natti waan maal akka isin itti natti hin beekani. Isaan booda akkanatti maramee gurgurama jechuudha. Inni tokko qarshii 30. Egaa as keessa waa baay'eetu jira. Garuu kiisii yabbisanii deemuun barbaachisaadha jechuudha. Waa baay'eetu jira as keessa waan ijoollee waa baay'ee barbaaddi kan waan argite maraan ni barbaaddi waan ta'eefu. Akkana isiniin jedha viidiyoon kun akka isinitti tolu abdii qaba. Asitti immootu bishaan dhiqatanii ogeessan asitti firraa lola'an jechuudha. Akkana hedduutu akka namatti tola. Ammaan tana immootu kan gubbarraa isinitti agarsiisa. Kunuu kareef daa'immanii sun giraawundii san jalatti akkuma isinitti mul'atu kana. Ammaan tana immootu kan ijoolleen jajjabduun itti taphatu isinitti agarsiisa jechuudha. Akkuma argitan kana asiin ol bahanii ijoolleen jajjabduun itti taphatan akkuma suuraa garagaraa asirraa argaa jirtanii miti. Garagaratti qaba jechuudha. Ka daa'imman xixiqqoos ka daa'imman xiqqoo jajjabduuf beektillee gubbaa kana jechuudha. Ka ijoollee xiqqoo of beekanii akka barbaadan taananii taphatuu danda'an ofii isaaniitii jechuuf danda'anii
kajalaa sun immoo ka ofii ati taphachiistu daa'imman didiqqoo irra keettee fa'aa waan adda addaatti irra keettee ooftuudha. Asitti immootu ijoollee jajjabduudha jechuudha kan taphattu. Egaa asitti harkarratti chaappaadhaanii fi ol seenti ijoolleen kafaluu dhabuu isaanii. Akkana isiniin jedhaa hordoftoota kee jaallatamoo fi kabajamoo kun akkuma argitan kana as keessa waan lakkaa'amee hin dhumnetu jira jechuudha. Garachi aanu addarashni kun marti keettee waan adda addaa egaa ijoolleen as keessa deemtee baddi as keessa gubbaa sana isinitti mul'ata taanaan kun asitti immoo utaalaa jiranii bakki akka waan akka maal harkaan dhadhaan tokko ijoolleen xiqqoo jajjabdu jechuudha. Asiin bakki kun bakka ittiin ol koranii gara siin immoo itti gabbaanii kun bakkuma halluu garaagaraatiin kan jiru kun jechuudha. Gubbaa sanitti immoo kun akka waan wanni tumaniiti ijoolleen jajjabduun booksita lama madaa jiraniiti. Egaa as keessa tapha garaagaraatu jira jechuudha. Daa'imman akka barbaadan ta'anii sa'aatii barbaaddee yoo seentee gaba sa'aatii barbaaddee turuu dandeessa. Akkana bakka kana akkuma argitan kana halluu garaagaraatiin akka kortoo godhanii sirreessan kan asirraan ol bahanii egas booda achi keessa bakka barbaadan deemanii taphatan jechuudha ijoolleen. Akkana asittillee akkana jala kanaanis achi deemanii egaa waa baay'ee qabaa as keessatti gara sachi hin ceene malee ani. As jalaanis achi keessa kutanii ijoolleen akka barbaadanii burraaqanii taphatan jechuudha. Egaa viidiyoon kun akka isinitti tolu uummata akka shakkii hin qabu. Keessattuu ijoollee immoo yeroo achi geessan ijoollee hedduu akka itti tola waan baay'ee bareedaa fi namatti toludha. Akkasumallee gubbaa sanitti aga ijoolleen taphattee geessitu dhugaa bakka bareedaa tokkotu jira cinaa san jechuudha. Kun akkuma argitan kana egaa maatiin yookaan hawwatiin ijoollee aga ijoolleen isaanii taphatanii geessanitti bakka kana taa'anii zana jedhaniitiin eegan jechuudha. Minxaafiin hafamee jira. Gara ga'aanuun immoo hombaritu jira. Kun immoo sirrimaa minxaafii jechuudha. Gubbarra jira ammaan tana. Kun akkuma isinitti mul'atu kana gara jalaallee aga tokko isinitti mul'ata jedhee yaada gara chaanuun anama gubbarra jira jechuudha. Bakka ijoolleen jajjabduun itti taphattu akkuma isiniin jedhisanii haga isaan taphatanitti isin bakka kana teettanii jechuudha. Akkanatti qophaa'ee jira. Akkan isiniin jedhaa gad deebi'eetiin jira gara jalaatitti wanta kun reef isiniif ibseetiin jira. Egaa viidiyoon kiyya kanarraa kana fakkaata. Viidiyoo biraatiin olitti deebinaa hangasitti kun gara ba'umsaatirra jira amma. Reef tana sa'aatii 12 ta'uu weedaa amma sa'a 9tti kaseenni jechuudha. Dafnee baanee iyyuu nuti. Egaa makiinaawwan reef isan ilaalaa reef hanganan baa'atanii ture amma garuu hedduutu akka baay'eedha jechuudha. Kun akkuma isinitti mul'atu kana adda kana hanga garasii gahaa gamanattuyyuu hedduutu akka baay'eetu jira makiinaan sa'aatii kanatti. Sa'aatii boonsaatiin amma bahaa jira jechuudha. Ijoolleen garuu jalqaba maallaqa kafalanii gaafa seenanii hanga barbaadan taphatanii hanga barbaadan turanii bahuu danda'an jechuudha. Mirga isaaniitiin namni baha namaan jedhu hin jiru. Sa'aatii barbaadanitti yogguu seenanii taphataa oolanii galgaluma galan jechuudha. Egaa ammaan tana kun aduun akkuma argitan dhiiteerti sa'aatii 12 ta'uuf dhiqishumatu hafee akkanatti amma galutti jirra. Isiniin jedha hordoftoota kee jaallatamuuf kabajamoo viidiyoo kana laayikii sheerii itti roobsaa akka ajaa'ibaatti isiniin jedha. Akka isinitti tolullee abdiin qaba. Egaa viidiyoo biraatiin olitti deebinaa hangasitti fayyaanaa ta'a horaa bulaa isiniin jedha. Isin hundaayyuu hedduutu akka isin jaalladha isin kabajaa fayyaanaa ta'a isiniin jedha bakkuma jirtanitti nagaan naa tura. Baay baay.